Ashama akkam jirtu hordoftoota YouTube chaanaalii Abbush Abbitu. Roonni bilbilli keessan daatan isa dadhabaa ta'ee isin rakkise haala kamiin akka sirreeffattan isiniif qabadhee dhufe na faana tura. Setting keessa gaseemtan booda kunoo jalqaba irratti connection ta'e tun irratti tuqxu. San booda mobile network tajaajiltu tana sirratti ni tuqxu. San booda network mode ka'edhu kana irratti ni tuqxani. Kazaan 3G ka'edhu kana LTE irratti deeffattan LTE ka'edhu kana irratti. Kunoo LTE irratti deebi'ee jira. San booda access point name ka'edhu kana irra ni seentu. San booda kunoo ATC jedhee nu fide. Mallattoo tuqaa sadii tana isirratti gadi tuqxu. Rest to default ka'edhu kana irratti tuqxan. Kunoo pin setting rest to default nuun jedhee. ATC ta'etu tana irratti gad tuquun. Kunoo irratti yoo tuqxan bifa akkanaa isiniif baasa. Of duuba deebitu. Ammas bakka nu hafee jira. Amma apps ka'edhu keessa seenna. Apps kunoo apps keessan seenna. San booda akkanatti ol harkisuudhaan yookaan immoo search gootu sim. Kunoo akkatti search gootanii sim toolkit ka'edhu kana irratti tuqxu. San booda haala kanaan isiniif fida. Ammas storage ka'edhu kana irratti tuqxu. Kunoo clear data jedha. Clear cache jedha. Clear cache ka'edhu kana irratti tuqxu. Sana booda of duuba deebina. Of duuba deebine booda bilbila keessan power button isaa qaqqabuudhaan rest gootu. Bilbilli keessan akka cufee banuu jechuudha. Bilbilli keessan eega cufee bane booda daataan isaa haala gaariin isiniif dalagaa jechuudha. Viidiyoon har'aaf isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata. Warroonni chaanaalii kanaaf haarawaa taatan subscribe, like, share gochuu hin dagatina. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan turaa isiniin.